Andoolem gosa yaannee jirra. As nuu dhufuu qaba gara miidiyaa aartiidhaan nuu dhufuu qaba. Sagalee bareedaan nuu dhufuu qaba. Warri jettan koomantii jalan akka barbaadetti biyya fedhe keessa socho'ee akka inni sagalee kiilolee bareedduu saniin nu weellisu sagalee Andoolem gosa bareedduu san dhaga'uu barbaannaa jechuudha. Akkam jirtu isiniin jenna har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Namni jabaan yeroo rakkoon irra ga'u namoonni hedduun dhimma Andoolem gosa tokko har'a yaada keessa na dhufe. Nama dandeettii jabaa qabudha. Nama hayyuudha, nama Oromoon garmalee Oromoo jaalatudha, nama amantaa artistii keessaa artistii sagaleen isaa kiilolee bareedaa yeroo ammaa sadarkaa bareedaa irra jiru. Ukatoo hin qabu jechuudha. Andoolem gosa osoo namaayyuu ajjeesee Oromoon miiliyoonni 60 birrii takka yoo walitti guuree irraa kafaluu danda'a waan ta'eef namni kun nu harkaa miidhamuu hin qabu. Nu as dhufuu qaba. Sagalee isaa bareedaa saniin as nu deebi'uu qaba jedha. Akka mataa kiyyaatti yaada keessan isinillee koomantii jala kaayaa. Andoolem gosa hangam akka jaalattan viidiyoo kanarratti koomantiin nu agarsiisa. Maaliif mucaan sun jaballee jabaadha. Wanni tokko nama ni qunnama. Erga qunname immoo gumaan haa ta'u waan fedheen haa ta'u abbaan eega deemee Amaara keessa galee intalattii gumaa baafadha jedhee garas ka deemu taate Oromoo waan isaa godhu hin jiru. Abbaan gadaa dhaqee kadhate namni kun nu as deebuu qaba. Amma gabaabumatti wanni nu barbaanne Andoolem gosa yaannee jirra. As nuu dhufuu qaba gara miidiyaa aartiidhaan nuu dhufuu qaba. Sagalee bareedaan nuu dhufuu qaba. Warri jettan koomantii jalan barreessaa yaada keessan walitti qabnee Andoolem gosa akka inni gara ummata ofii deebi'ee akka barbaadetti biyya fedhe keessa socho'ee akka inni sagalee kiilolee bareedduu saniin nu weellisu ummata Oromootiif weellisu ummata Oromoo bira dhaabbatu barbaannaa jechaadha. Kuni akka mataa kiyyaatittis akka ummata Oromootittis sagalee Andoolem gosa bareedduu san dhaga'uu barbaannaa jechuudha. Kota mee sagalee tana haadha geeffannu sirba akkam bareedu sirba. Struggling to get traffic, leads, traction, and sales?